Yo ya Hashama, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ilman ayya tanfaqo dhiyo jirtan cufti keessan bakkuu jirtanii fi lafuma jirtan kamittuu nageenyi rabbii bal'aaf guddaan sun isin bira haa jiraatu. Tuni dhaamsatiyya hawwiitiyatan yeroo maraati. Kun chaanaala YouTube Nasruu Abbaa Wajiiti. Har'ammoo hojii lamaan tokko qabannee dhufnee jirra. Hojiilee hojjetaa jirru kuma kitilee jechuun hin danda'amu. Hedduu of biraa qabna. Yaa'u istooriyoon guutuudha. Garuu arrammoo cidha wayitiif yookaan sargii ariifachiisaa wayitiif akkuma Ramadaan kun baheen jedhamee ajajamnee turre. Sargii kanaaf maashaallah rabbiin sargii isaanii yookaan hamilee isaanii geettuu rabbi haa taasisuuf jennee walumaan hawwii keenya ibsaa fi sargii kanaaf yeroo dhaqoon isaan ajajan meeshaa lama. Tokkoffaan algaa kana meetira kaamsadhaan bifa isin agartan kanaan halluu bareedaa kanaan akka gaariitti hojjetamee fi jira jechuudha. Inni lammataa immoo doolaaba yookaan kumsaaxiniidha. Kumsaaxiniin immoo lucinaa jira. Isin agarsiifna jechuudha. Mee algaa kanarraa maal jettan? Algaan kun maal isin fakkaata? Taapserii isaa yookaan ispoonjii yookaan leezarii isaas ni ilaala. Man namni nagaa abbaa fedhe caala. Nama afur wal biratti hin ciibsa jechuun hin danda'amu. Garaami algaan? Algaa baay'ee ajaa'ibaati. Algaan kun akkuma agartan kan akkuma yeroo baay'ee immoo viidiyoodhaan isin agarsiisaa turretti koomodiidoon lama kan bitaa mirgaa qaba. Koomodiidoon tokko kan balballi isii tokko banamee cufamu yoo ta'u, koomodiidoon tokko immoo masaabawwan lama biraa qabdi jechuudha. Akkaataa kanaan. Kanaaf koomodiidoowwan akkana bareedan kana wajjin meeshaa kana fakkaatu qabannee yoo isin dhiyaanne maaltu isin dhagahama? Kuni chaanaala YouTube Nasruu Abbaa Wajiiti. Kana qofaan halluun isaatis wallaahi halluu filannoon isaa akka ajaa'ibaatti dalagameeti. Halluu bareedaa kana fakkaatuun algaa akkana jiru kana yeroo gabaabaa keessatti hojjennee xumurreef jechuudha. Kanaaf namoonni meeshaalee hedduu nu biraa qabdan meeshaaleen keessan meeshaan kiyya maaliif na harkaa ture maaf dafee naaf hin baane jechuu ni dandeessan. Dhugaadha dafee isinii ba'uu dhabuu danda'a. Garuu immoo sababaan waan hojjennu onnee keenyarraa qulqullinaan hojjennu. Fakkeenyaaf halluu ajajamne tokko dibuudhaaf halluun sun yeroodhaaf halluu isa fakkaatu osoo arganneeyyuu halluu kun halluu sanitti ni dhiyaata jennee dhiisuu hin dandeenye. Halluu yookaan qalamii isa san oriijinaal argachuu nurra jiraata jechuudha. Laakarii keemikaalota garaagaraa waan baay'ee fayyadamna waan ta'eef wantoota kanarratti of eeggannoodhaan hojjenna. Hojii hojjennu kana qulqullina waan isin hojjennu jecha nu harkaa hin sardamina, nu harkaa hin jarjarina. Waan bareeda hojjennee ofii keenyallee waan hojjennan ittiin boonuu barbaanna. Isinillee immoo hojii isin hojjennu sanii akka ittiin boontan barbaanna. Ittiin abaaramuu waan hin barbaanneef jechuu kooti. Kuni chaanaalii YouTube Nasruu Abbaa Wajiiti. Mee amma immoo viidiyoo gabaabduu tana osoo addaan hin kutin akkasumatti kaameraamaan kii nama wajjin asaa deemuuti doolaaba yookaan immoo kumsaaxinii kan isin agarsiisu. Kaameraamaan kii gara irraa zoore. Akkuma agartan kumsaaxinii yookaan doolaabni kun garaan isaa gara meetira lamaati. Tadarraabii kunoo tadarraabiin isaa yookaan inni gubbaa kanarra galu immoo isa kana jechuudha. Asiin jira abbaa balbalaa furiiti. Fe'uudhaaf qophaa'aa jirra waan ta'eef saniif asii dhiisnee jechuudha. Kunoo abbaa balbalaa furiiti tadarraabiin. Kumsaaxinichi immoo haala kana fakkaatuun miidhagee dalagamee jira. Ajaja abbichaatiin jechuudha. Baaradaraan isaatis kun akkaataa agartan kanaan 1, 2, 3, 4. Walumaa galatti maashinii bakka 4 qaba. Haala kanaan miidhagee jira jechuudha. Kanaaf kumsaaxinii kana fakkaatu kana algaa kana wajjin warroota misirroo yookaan warroota cidha haaraa qaban kanaaf jaba jennee ni jirra jechuudha. Amma isa asumaan doolaabni kun akkuma agartan kan asiin mastootii qaba. Mastoo isaa guutuudha. Kana fakkaata. Asiinis akka kana jira. Inni carrashaa. Maashaallaadha. Inni kunis kan uffata itti fannisanii haala kanaan asirratti gaxxamamaa fi jechuudha. Akkasumas kunoo akkaataa agartan kanaan masaafaa lama qaba. Maammi. Walumaa galatti doolaabni kun haala kana fakkaatuun dalagamee qulqullaa'ee dhumatee sirraa'ee abbichi eegaa jira. Abbichi immoo nuuf bilbilee nuuf fe'a. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Family One channel YouTube kiyya hundi keessan meeshaalee viidiyoo isaa isin hojjennisan mana hangeenyee jirra. Kunoo mana hangeenyees mana isaanii keessattis haala kanaan gaxxamnee jirra maashaallah. Akka kana namoonni meeshaalee akka kanaa barbaadan yoo jiraatan immoo karaa lakkoofsa WhatsApp kiyya duwwaa 913 2182 duwwaa 6 nu qunnamaa isiniin jenna. Hanga mana keessaniitti geessinee haala kanaan xumurree isin biraan geenye jechuudha. Walumaa galatti viidiyoo isa kaan waraabeen jira walirratti eda'een isinii maxxansa.